Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya an Dr. Naafi Argeetuti waa'ee fayyaa fi dhimma fayyaa wal qabatan irratti ammas odeeffannoo tokko simbiraan godhaaf dhufeera. Har'a waan isin agarsiisu waa'ee itti fayyadama maaskii fi alkoolii yookiin sanitaayizerii irratti hubannoo uummanni keenya hubannoo ga'aa baay'ee waan hin qabneef ammallee isin hubachiisuudhaaf dhiyaadheen jira. Haala kamiin fayyadamuu qabna? Akkamittis fayyadamuu qabna? Maaliif iddoo baay'eetti wantoota baay'ee taajjabaa waan jiruuf gamanumaan isin hubachiisuu barbaada. Akkuma baay'een keenya beeknu harka keenya bishaaniif saamunaan dhiqachuun vaayirasii koronaa yookiin immoo Covid-19 kana ittisuu keessatti qooda olaanaa akka qabu baay'een keenya beekna. Namoonni baay'een haalli hojii keenyaa nu miidhagsuu danda'a. Tariitii bishaaniif saamunaa namoonni hin arganne immoo akkam gochuu qabna kan jedhuu fi haala kamiin haala sirrii ta'een alkoolii fi sanitaayizerii fayyadamna. Kun sanitaayizeriidha. Sanitaayizeriin tokko qulqulleessituu harkaati. Sanitaayizeriin sirrii alkoolii % 60 of keessaa qabaachuu qaba. Kanaaf akkam gochuu qabna kan jedhu gamanumaan isin hubachiisa. Alkoolii sanitaayizerii kana bannee harka keenya irratti naqna. Erga harka keenya irratti naqnee booda akkam gochuu qabna kan jedhuu fi jalqaba irratti barruu keenya sukkumna, achi booda dugduuba isaa, achi booda quba gidduu hubadhaa asirratti ilaala. Achi booda ilaala quba guddaa kana maaliif quba keenya ol keessa yommuu galchinetti quba guddaa kana waan hin arganneef achi kana gidduu dhumarratti haala kanaan qulqulleeffachuu akka qabnu gamanumaan isiniif heeruun barbaada. Sababni isaas namoonni baay'ee harka isaanii irratti alkoolii naqatanii yookiin sanitaayizerii naqatanii harka isaanii qofatti dibu waan ta'eef haala kanaan sanitaayizerii sirriitti fayyadamuu akka qabnu gamanumaan isin hubachiisa. Inni kan biraa waa'ee fayyadama maaskii ilaalchisee maaskii gosa baay'ee jira. Maaskiin N95 jedhamu jira. Kan biraa immoo surgical mask kan jedhamu illee ni jira. Mee waa'ee maaskii ilaalchisee immoo maaskiin kun akka argitan isin barsiisuuf jechadha. Alaan magariisa ni qaba. Kan biraa immoo adii waan akka adii keessaan immoo carqii yookiin immoo erbee adii qaba. Kun haada isaati. Asiin wanni jajjabaa ni jira. Wanni sibiila fakkaatu sibiilli ni jira keessa. Haala kamiin oolaa wanti magariisa qabu kun gara alaatiin ooluu qaba. Hubadhaa. Magariisni kun gama alaan ooluu qaba. Kirriin kun gama keessaan ooluu qaba. Yommuu kaannuttis isa booda kana cabsuu qabna jechuudha. Erga kaannee booda alkooliin akkasumas bittimetti harka keenya qulqulleeffachuu. Alkooliin akkasumas bittimetti harka keenya qulqulleeffachuu akka qabnu jechuudha. Isa booda maaskii kana yeroo dheeraaf fayyadamuu akka hin qabne hundumti keenya beekuu qabna. Harka keenyaan tuttuquu hin qabnu. Maaliif harka keenya irraatii vaayirasii wantoota biraa ittiin kan ofitti dabarsuu waan dandeenyuuf of eeggannoo cimaa gochuu akka qabu. Yommuu baasnus akkas goonee hubadhaa mansarii kiyyaa wajjin baasee erga baasnee booda ammas alkooliidhaan harka keenya qulqulleeffachuu akka qabnu gamanumaan isiniif heeruun barbaada. Maaskii itti fayyadama maaskii irratti of eeggannoo guddaa gochuu akka qabdan. Maaskiin kun yeroo hunda kaa'atama taanaan fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf kaa'atama taanaan harka keenyaan qaqqabaa kaachaa ofitti baasaa deemna taanaan dhibee kana babal'isuu keessatti shoora olaanaa taphata. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuu akka qabnu gamanumaan isiniif heeruun barbaada. Fayyaa ta'aa, fayyaan dhabinaa, galatoomaa.